Balaa Bakka Hin Waraannetti Liqqifachuun Fiddu. Jecha gaafan Adaamaa bardu ijoollee gosa Oromoo Karrayyuu irraa dhaga'e kan yeroo hedduu irra deddeebi'ee dubbadhutu jira. Kunis tooridaa yookaan billaa guddaa san bakka hin waraannetti hin luqqifatan kan jettudha. Yaadni isaa namni tooridaa yookaan togorii hidhatee jiru nama wal dhabeensa waraanuuf yoo murteesse malee ittiin doorsisuuf luqqifachuun balaa qaba kan jedhudha. Ati doorsisuu qofaan waan luqqifatteef hin darbattu. Namichi garuu na waraanuu hidha jedhee ofirraas ittisuuf sitti dhidhimsa. Dubbii tana maaf hin kaasiseetan. Nama haasaa Abiyyi Tibbana kana paarlaamaa irratti taasise dhageeffatee waanuma boromtummaa isaa lola banee buufata doonii asabnuu fiduu hedduu fakkaata ture. Dhugaan garuu Abiyyi ammatti Eertiraas taatee Tigraay waliin lola banuuf fedhiis qophiis hin qabu. Humna waraanaa deeggarsa hawaasaa fi tumsa dippiloomaasii lola sadarkaa kanaa geggeessee mo'achuuf isa dandeessus hin qabu. Garuu ammoo ololli innii fi dabballoonni isaa ho'isaa jiran kuni lola kana fiduu hin oolu. Barreeffama kana keessatti madaala humna gamaa gamanaatii fi balaa qophiin maletti olola waraanaa geggeessuun fiduu maltu xiinxallina. Tokkoffaa humna waraanaa raayyaan ittisa biyyaa amma jiru lola biyyaan alaa geggeessee injifachuuf qophaa'inni akka hin qabne qaamni xiyyeeffatee ilaalekamuu kan irratti walii galuudha. Laafinna raayyaa ittisa biyyaa kanaaf sababoota hedduu tarreessuun ni danda'ama. Raayyaan kun wayyaaneen ijaarame gaafa isaan aangorraa kaafan haaromsi geggeeffame jedhamus kan humna jaarmiyaa yookaan institutional capability cimsee miti. Ijaarsi jedhame qondaalota sabaan Tigree keessaa yaasuun kanneen biroon bakka buusuu bira kan darbe hin turre. Jijjiiramni humna namaa haaromsa waraanaa barbaachisu keessaa isa tokko malee gahaa miti. Haaromsi imaammataa yookaan poolisii fi akeeka loltummaa yookaan indoctrination hedduu barbaachisaadha. Kun hin taasifamne. Bakka haaromsi sirna qabeessaa hin geggeeffamanitti lolli Tigraay dho'e. Raayyaa imaammata ifaa hin qabnee fi akeeka loluuf irratti hubannoon gahaan hin kennaminiiftu lola san seene. Bu'aan isaas gaaga'ama hamaa ture. Duula jalqabaatiin olaantummaa argatee Maqalee to'atus injifannoo tikfatee turuu hin dandeenye. Lolli babal'ataa waan deemeef humna lakkoofsaa fi hidhannoon irra xiqqaa ta'een mo'ame. Meeshaalee gurguddaa irraa fudhatameen dabalataan qondaalonni sadarkaa giddu galeessaa kan sarara jalqabaa irraa lolchiisan kan milkaa'ina raayyaa tokkoof barbaachisoo ta'an kumaatamaan dhumatan. Qondaalota leenjii fi muuxannoon jara san bakka bu'an horachuun waggoota hedduu fixa. Hanga ammaattis bakka buusuun hin danda'amne. Lolli Tigraay haasaa araaraatiin yeroodhaaf dhaabbatus raayyaan ittisa biyyaa garuu hara galfatee of ijaaruuf carraa hin arganne. Lola Oromiyaatti taasifamee tureen dabalatee naannoo Amaaraatti waan dho'eef garas bobba'e. Wal waraansi lamaan kun hanga kan Tigraay san dhageettii dhabus raayyaa ittisa biyyaa miidhaa dabalataaf saaxile. Kunis lola naannolee fi saboota gurguddoo lamaan miseensi raayyaa keessaa dhufe keessatti geggeeffamee ta'uun qoqqoodamni sabummaa akka hammaatu taasisee jira. Waliigalatti yeroo ammaa raayyaan Itoophiyaa kan haaromsi gahaan hin godhamineef kan wal waraansi waggaa torbaaf humnaa fi hamilee buuse kan ilaalchi sabummaa fi biyyummaa harkaa wal dhahetu jira. Laamsha'inna kanaaf ragaan salphaan loltoota Oromiyaa fi Amaara keessatti riphee loltoota lakkoofsaa fi hidhannoon isa hin gitree mo'amaa fi dhibbaatamaan booji'amaa ooluu isaati. Kanaafuu Itoophiyaan yeroo kanatti waraana amansiisaa lola biyyaa alaa geggeessuu danda'u qabdi jechuun rakkisaadha. Abiyyi laaffinna waraana kanaa waan hubatuuf olaantummaa humna qilleensaan keessattuu kan dirooniin dhaadata. Dhugaadha humni qilleensaa Itoophiyaa kan Eertiraa irra cimaadha. Fayyadamni lolaa irratti bu'aa guddaa akka buusu waan haalamuu miti. Garuu ammoo waan lama ilaalcha keessa galfachuun barbaachisaadha. Humni qilleensaa Eertiraa kophaa hin jiru. Xayyaaronni Suudaan guututti achi jiru. Gama dirooniinis taanaan yeroo ammaatti biyyi teeknooloojii saniin hidhatiin hin jiru. Jibuutiin xiqqoon sanuu daangaa Itoophiyaa dabartee riphee loltoota Affaar rukutuu ishii yaadadha. Sadarkaa biyyaatti dhiisii humnoonni riphee lolaa fi maafiyaan yakkoota qoricha sammuu daldaalanuu diroonii hidhatanii jiru. Kanaafuu akka Abiyyiitti ifatti mul'isaa itti dhaadatuu baatanis jarri Eertiraa diroonii hidhachuun isaanii waan hin oolledha. Diroonii ilaalchisee of tuulummaa daangaa darbe mul'achaa jiru kanarratti of eeggannoo feesisa. Osoo olaantummaan humna qilleensaa kophatti injifannoo gahaa ta'e silaa humnoota Huutii kan Yamantuu mo'amee dhabama ta'a ture. Akkuma yaadatamu Saudi Arabiyaa fi Imaaraat mootummaa Yamaniif tumsuun humnoota Huutii xayyaarota ammayyaa fi diroonii waggoota 5 jechuun bara 2015 hanga 2022 halkanii guyyaa bombii itti roobsaa turan. Dhumarratti dadhabanii dhiisanii keessaa bahan. Huutiin ibidda samirraa itti biifamaa turan san mara dandamachuu qofa osoo hin taane har'a Yaman irratti olaantummaa goonfachuu dandeessee jirti. Kanaafuu Abiyyi tumsa Emirates waliin dabalateetu olaantummaa jeettii fi diroonii qofaan lola lafootiin alatti injifannoo mirkaneeffachuun akka amma geeraran kana laafaa hin ta'u. Hiriiraa fi hariiroo
hariiroo humnaa war coalition and the balance of power. Lolli kun yoo eegale kan raayyaalee waraana biyyoota lamaanii jidduutti qofa geggeeffamu hin ta'u. Riphee loltoonni gama lamaanii akkasumas biyyoonni alaa shora guddaa taphatu. Haala keessoom lolli kun yoo kan jalqabu taate humnoonni Itoophiyaa keessaa Abiyyi waraanaa jiran gara Isaayyaas goruun waan ifa jiroodha. Kan humna Tigraay ifa bahee jira. Kan Amaaraa fi Oromiyaa keessaas kallattiin Eertiraa waliin tumsa tolfatanii yoo duuluu baatanis gaafa Abiyyi raayyaa ittisa biyyaa naannolee lamaanii baasee carraansa fayyadamuun haleellaa cimsuun waan hin oolle. Tumsi humna waraanaa Eertiraa fi Tigraay akka amma faarsee bulaan odeessituu kan tuffatamuu miti. Humni lamaan sun ajajootaa fi lolchiiftota muuxannoo bara dheeraa horatan qaba. Dabalataan gamni lachuu lola dhabamarraa of baraaruu yookaan sarviivaal geggeessu. Yaadadhaa humnoonni Tigraay lola darbe irratti kan raayyaa ittisa biyyaa guututti injifachuu dadhabaniif gama hundaan marfamanii dhiyeessii rasaasaa waan dhabaniif amma galaanni diimaan bal'atee banameefii jira. Gaheen humnoota faannoo fi waboos laafaa hin ta'u. Kan faannoo yoo xinnaate dhiyeessii raayyaan ittisa biyyaa gama kaabaatti fe'atu karatti haleeluun laaffisuu mala. Humni waraana bilisummaa Oromoo ammoo duubee bilisiginnaa kan taate Oromiyaa gaafa raayyaan ittisa biyyaa keessaa ba'e onkuruun taa'umsa dhorkuu mala. Dhiibbaa faannoo fi waboon Amaaraa fi Oromiyaa keessatti irraan gaan dandamachuuf raayyaan ittisa biyyaa hamma tokko naannolee sanatti hambisuun dirqamata. Kana jechuun raayyaan ittisa biyyaa humna guutuun gara Eertiraa fi Tigraay hin doolu. Kun ammoo milkaa'ina lola achitti geggeeffamuu irratti dhiibbaa mataa isaa qabaata. Wanti biraa hubatamuu qabu lolli marsaa kanaa Eertiraa waliin godhamu bakka itti taasifamu lafa ammaan dura irraa miti. Bara dargii lolli godhame lafa Eertiraa keessatti ture. Bara wayyaanee 1998 hanga 2000 ammoo daangaa Tigraay fi Eertiraa irra ture. Amma battalli lolaa gara giddugaleessaatti gadi siqeera. Raayyaan ittisa biyyaa Tigraay keessaan darbee loluu hin danda'u. Carraan daangaa Eertiraa itti dhaqamuu danda'u Affaarii fi Walqaatii yookaan Tigraay lixaati. Gama daangaa Affaariin buree lola milkaa'aa geggeessuuf haalli qilleensaaf teessuma lafaa hedduu rakkisaa akka ta'e warri lola amma dura taasifame irratti hirmaatan ragaa ba'u. Fakkeenyaaf lola bara 1998 hanga 2000 taasifame san battala hunda keessaa kan gamni Itoophiyaa loltoota hedduu itti dhabeef dhiibee seenuu dadhabee buree akka taate beekamaadha. Gama daangaa Suudaaniinis taanaan humni Tigraay Suudaan keessa jiruu fi waraanni Jeneraal Burhaan danqaraa guddaa ta'u. Waliigalatti hiriirrii fi hariiroon humnoota hidhatanii kan yeroo ammaa Abiyyi caalaa gama Isaayyaas kan aanu ta'uun hubachuun feesisaadha. Gama Eertiraatiin riphee loltoonni Itoophiyaan deeggaraman akka jiran beekamus humni waraanaa fi lafti isaan itti socho'an hedduu xinnaa waan ta'eef itti baham lola Abiyyii fi Isaayyaas irratti gaheen isaanii tilmaama keessa galuu kan danda'u miti. Guuza alaa Abiyyii fi faarsee bultoonni isaa akka waan lolli kun waraana Itoophiyaa fi Eertiraa jidduutti qofa geggeeffamuu hedduutti yemmuu xiqqeessanii ilaalan agarra. Itoophiyaa uummata miiliyoona 130 qabduu fi Eertiraa miiliyoona 3 qabdu jechuun irra deddeebi'anii dubbatu. Kuni dogongora. Lolli baroota kanaa kan gamni lamaa qofa irratti hirmaatan miti. Kanaaf ammoo waan Liibiyaa, Siiriyaa, Yemanii fi Suudaan keessatti ta'aa jiru laaluun gahaadha. Lolli takkaa eegallaan humnoota hedduutu kallattii fi alkallattiin guuza baha. Kun ammoo itti baani yookaan outcome lola sanii jabinna humnoota lamaan jalqabaa wal haleeluu eegalanii irratti kan hundaa'u akka hin taane godha. Adeemsi lola sanii hamma dhiyeessii tarsiimoo fi hirmaannaa biyyoota alaa kana irratti murtaa'a. Fakkeenyaaf lola Yemen kan armaan olitti tuqne san keessatti biyyoonni alaa kallattiin hirmaachaa turan Saudii fi Imaaraat gama mootummaa Yemen yennaa goran Iraan ammoo gara Huutii gorte. Lola Suudaan amma geggeeffamaa jiru keessatti ammoo Imaaraatii fi Itoophiyaan gara humna dafee dhaqqabaa yoo goran Masrii, Eertiraa fi Suudaaniin gama raayyaa ittisa biyyaa goran. Osoo biyyoonni kunneen hirmaachuu baatanii lolli Yemanii fi Suudaan suni humnootuma gama lamaatti daanga'ee ture silaa carraan gamni tokko injifatee bahuu guddaa ture. Lolli Abiyyii fi Isaayyaas kun yoo eegale biyyoonni fagoof dhiyoo kallattii fi dugda duubaan hirmaatan hedduutu jiraata. Akka amma argaa jiruun Imaaraatii fi riphee loltoonni Suudaan gara Abiyyii goru. Raayyaan ittisa biyyaa Suudaan ifatti gama Isaayyaas goru. Saawud Arabiyaanis dugda duubaan gamasuma. Biyyoonni ollaa biroos kallattii fi ifatti ta'uu baatu naatoon isaanii gauma Eertiraa ta'a. Naatoo irra darbanii tumsa kallattii taasisuuf adeemsa lolichaa laaluun kan murteessan ta'a. Waliigalatti lolli kun gama lachuunuu humnoota dhiyoo fi fagoo hedduu waan hirmaachisuuf akka amma yaadamu yeroo gabaabatti gatii xinnaan injifannoon xumuramuu carraan jiru dhiphaa ta'uun gamanumaan hubachuun feesisaadha. Sadii hawaasummaa. Lolli biyyoota lama jidduutti godhamuuf yookaan ammoo interstate wars ciminna humna waraana ofiif tumsam kan alaatiin dabalata deeggarsi hawaasa biyyoota sanii murteessaadha. Loltoota jiran hamileessuuf loltoota haaraa dabalachuuf akkasumas deeggarsa leecalloo fi hamilee argamsiisuuf ummanni lola san itti amanee deeggaruu qaba. Kanarraa kaanee haala qabatamaa Itoophiyaa fi Eertiraa haa ilaallu.
Sababni gamni lameen lola kanaaf dhiyeessan yookaan cause of war irraa haa kaanu. Gama Itoophiyaatiin sababni lola kanaa abbummaa buufata doonii gonfachuudha. Gama Eertiraatiin ammoo walabummaa fi baraaramuu biyyattiiti. National survival. Itoophiyaan buufata doonii malee hafuun gaabbii lammiilee ishii hundi hiratan akka ta'e beekamaadha. Yaaliin buufata doonii deebisanii argachuu kanaan ummaticha kallattii hundaan kakaasuuf ni fayyada. Garuu haalli qabatamaan keessoo Itoophiyaa amma jiru kana ni dandeessisa. Yeroo ammaatti ilaalchi biyyummaa paatriyootizimii fi komiin yookaan shakkiin sabummaa etnonaashinaalizim wal dorgomaa fi wal faallessaa jiru. Qaamoleen hawaasaa dur ajandaalee akka buufata doonii kanaaf si'aayinna cimaa qabaachuun beekaman yeroo ammaa komii fi ilaalcha sabummaan dhuunfatamanii jiru. Hamilee fi si'aayinna kaleessaa saniin sochoosuun rakkisaadha. Akkasumas mootummaa aangorra jiruu fi ajandaadhuma buufata doonii kana akka dhimma saba tokkootti dhiheeffamuun isaa dogongora guddaa saboota biroo moggeesseedha. Dabalataan qaala'insi jireenyaa kufaatiin diinagdee dhaqqabsiisee fi nagaan bahanii galuu dadhabuun wal waraansi keessoo dhaqqabsiise lammiilee biyyattii ajandaa biyyummaa caalaa lubbuun jiraachuu mataa isaaniif dursa akka kennan taasiseera. Kanaafuu dhimma buufata doonii har'as qalbii ummataa kan harkisu ta'us akka dur deeggarsa lukkuu hanga lubbuu ummata guutuu biyyattii sochaasa jedhanii tilmaamuuf rakkisaadha. Kan gama Eertiraa haa ilaallu. Ummanni biyyattii sirna abbaa irree nuffuun isaanii beekamaadha. Kanas mormii waggoota darban biyyoota alaa keessatti geggeeffamurraa hubachuun ni danda'ama. Kanarraa ka'uun aggaammii mootummaa Isaayyaas irratti gama kamiinuu taasifamuu ni deeggaru jedhanii tilmaamuun ni danda'ama. Garuu akkaataa Abiyyi sababa lola kanaan kaa'e kan Isaayyaas fayyadeedha. Akeekni lola kanaa Isaayyaas kuffisuu osoo hin taane buufata doonii asaf fudhachuu akka ta'etti kaa'e. Kun ammoo mootummaa Eertiraa sababni lolaa walabummaa fi akka biyyaatti jiraachuu Eertiraa akka ta'etti kan kaa'e san dhugoomse. Kanarraa ka'uun uummata Eertiraa keessaa bira darbee warri diyaasporaan dur sirna Isaayyaas mormuuyyuu akka cinaa hiriiru gochaa jira. Kanaaf ammoo fakkeenyi jabaan sochii dargaggoota farra shaabiyaa kan baroota darbanii biyyoota garaagaraa keessatti sirnicha hudhee qabe erga dubbiin asab kaatee guutumatti sadarkaa jedhamuun dandamuun dhaamuu isaati. Waanuman ofiif arge tokko isiniif haa qoodu. Yeroon Awurooppaa dhaqu ollaan qubadhu san maanguddoota dhalootaan Eertiraa ta'an jiru. Waggoota darbaniif yeroon dhaqu buna waliin dhugna. Jarri sun dur lola bilisummaa Eertiraa keessatti hirmaachaa turan. Gariin miseensota jabahaa kaan ammoo kan shaabiyaati. Hundinuu garuu gaafan ane dura arge mootummaa Isaayyaas hadheeffatanii mormuu ture. Jalqaba kanan wal baradheen bara qabsoo qeerroo sana ture. Boodarra gaafa Abiyyi aangoo qabatee Isaayyaas waliin mirqaanansan jaarsoleen sun dallansoo guddaa keessa turan. Achirraa kaasee hamma hidhaa bahee deebi'ee argutti ejjennoon farra Isaayyaas sun achuma ture. Baatii jaha yoo wal agarru namuma biraa ta'anii natti as ba'an. Isaayyaas faarsuu baatanis Abiyyi abaaran. Miira jara sanaa isaan keessaa tokko kan dulluma keessaa kiraanchiin deemu dubbate sirritti ibsa. Isaayyaas nan jibba har'as boros garuu weerara lafa keenya murachuuf deemuu fi walabummaa Eertiraa dhabamsiisuuf deemu duran dhaabbadha. Biyyatti galee miilaan deemuu baadhus mishigii keessa taa'ee hammam du'uu dhukaasa jechuun miira dallansuu hamaa tokkoon dubbate. Jijjiiramni ejjennoo humnoota farra Isaayyaas turaniin kana madaaluuf hayyotaa fi gameeyyii siyaasaa mormituu Eertiraa hedduu dubbiseera. 10 keessaa 8 ejjennoo wal fakkaataa qabu. Aarsaa kaleessaatu jira. Warri hin deeggarreeyyuu dubbachuuf rakkatu. Yaalii Abiyyi mormitoota Eertiraa gurmeessee bobbaasuuf taasise kan hammas hin milkaa'iniifis kanuma. Waliigalatti Abiyyi sababa lola kanaa asab gochuun isaa Isaayyaas badhaasa guddaadha. Mormitoota keessattuu biyya alaatii saffisaan jabaachaa turan laamsheessuun ilaalcha uummata biyya keessaa fi diyaaspooraa deebisee of cinaa hiriirsuuf Isaayyaas hin gargaaree jira. 4. Diinagdee. Diinagdeen Itoophiyaa kan Eertiraa irra dachaa hedduun guddaa ta'uun beekamaadha. Garuu ammoo galiin mootummaa Eertiraa xinnaa ta'us baasiin hedduu xiqqaadha. Humna namaa xinnatu mindaa mootummaan jiraata. Loltoonni irra jireessaan kafaltii malee bilisaan tajaajilu. Sirna abbaa irree hidda jabeeffate waan ta'eef malaammaltummaan hedduu xinnaadha. Liqaan biyya alaa waan irra hin jirreef kafaltiin bara baraan irraa eeggamu hin jiru. Gama Itoophiyaan dubbiin faallaadha. Galiin guddaa ta'us baasiinis akkasuma guddaadha. Humni namaa sirnicha gubbaa hamma gadii guutee jiru. Imaammataa fi yaada paartii biyya bulchuutti kan amanu osoo hin taane raabsaa faayidaa reent distribuushinii irratti kan hundaa'edha. Malaammaltummaan waan aadeffameef qabeenyi mootummaa hojiif osoo hin taane dantaa dhuunfaaf karatti butama. Wal waraansi waggoota darbanii diinagdee laamsheesseera. Liqaan guddaan waan irra jiruuf baajeta waggaa keessa harki guddaan idaa kana ofirraa kafaluuf ba'a. Baasii keessoo fi alaa kanatti dabalataan lolli biraa dho'ee yeroo dheeraa yoo fudhate diinagdee daran laamsheessa. Humni namaa faayidaaf jecha sirnichatti gaafa sababa deeggarsa itti fufuuf hin qabaatu. Dimshaashumatti haalli diinagdee Itoophiyaa amma keessa jiru lola biyya biraa waliin taasifamu kan baasii guddaa gaafatu baadhachuuf dugda dandeessu hin qabu. 5. Dippiloomaasii. Gama dippiloomaasiitiin erga Itoophiyaa fi Eertiraan bara 1998 walitti bu'anii kaasee hamma yeroo dhiyootti Itoophiyaan olaantummaa guddaa gonfattee turte. Dhiibbaa Itoophiyaatiin kan ka'e
malee bulchiinsi Isaayyaas warra lixaa biratti jibbamuun qoqqobbiin garagaraa itti fe'amaa ture. Gaanfuma Afrikaattuu dhaabbatuma naannoo Igaad keessaa of baasanii turan. Raashiyaa fi Chaayinaan jaalummaa ilaalcha siyaasaa mul'isaniifis deeggarsa qabatamaa laataa fi hin turre. Itoophiyaan garuu hooggansa Mallas jalatti biyyoota humna gurguddaa lixaa fi bahattis firoomfattee gaanfa Afrikaatti olaantummaa goonfattee ture. Bara Abiyyi kana humni dippiloomaasii Itoophiyaa baruma baraan laaffachaa deemaa jira. Jabinni dippiloomaasii biyya tokkoo guddina diinagdee, cimina waraanaa, tasgabbii keessoo, dandeettii hooggansa siyaasaa fi dippiloomaatota irratti hundaa'a. Bara bulchiinsa Abiyyi Itoophiyaan ulaagaalee kana hundaan laaffataatii deemte. Sababa wal waraansa keessootiin raayyaan ittisa biyyaa ni laaffate, diinagdeen ni quucare. Nagaa fi tasgabbiin keessoo ni jeeqame. Kun ammoo humni waliigalaa biyyaa akka laaffatu taasise. Hariiroon dippiloomaasii dantaa irratti waan hundaa'uuf qaamni kamuu biyya humni ishii cimaa deemu firoomfachuu fedha. Kan humni laaffataa deemu irraa bu'aan argatu waan hir'atuuf irraa fagaata. Dur biyyoonni gariin dantaa nageenyaa yookaan seekuritiin kaawwan ammoo diinagdeef Itoophiyaa waliin hariiroo dippiloomaasii cimsachuu barbaadu ture. Warri sababa nageenyaan hawwataman gaafas Itoophiyaan humna waraanaa cimaa of bira darbee biyyoota biroof nagaa eegsisuuf bobba'u tasgabbii keessoo birqabeessaan fooyya'aa ta'e qabaachaa waan turteefidha. Amma Itoophiyaan waraana riphee lolaa keessoo to'achuu dadhabdee biyya ollaatti nagaa eegsisuuf dirmattu osoo hin taane madda jeequmsaa taatee ilaallamti. Gama diinagdeenis taanaan tasgabbiin dhabamuun Itoophiyaatti investimentii dhangalaasuun balaa kasaaruu akka fidutti waan laallamuuf warra silaa gara diinagdeen harkifamuu malanis nu dhabsiiseera. Kan biraa dhiisaa Chaayinonni haala ulfaataa keessattuu cichanii hojjechuun beekaman baay'inaan Itoophiyaa gadi lakkisanii bahaa jiru. Laafina humna biyyaatiin dabalata ministeera haajaa alaatiif xiyyeeffannaan kennamu hedduu hir'achuun dhageettii dippiloomaasii Itoophiyaa hedduu miidheera. Abiyyi hojii dippiloomaasii irra jireessaan ministeera haajaa alaa irraa fudhachuun waajjira muummicha ministeeraatti dabarse. Murtiilee dippiloomaasii gurguddoon osoo ministeerrii fi dippiloomaatonni olaanoon quba hin qabne raawwatamanii miidiyaa irraa dhaga'ama. Kan biraa haafuuti imaamtumti haajaa alaatu sirnaan bocamee hin jiru. Ambaasaadaronni biyya alaatii leenjii waggaa biyyatti waaman 7-2-3 koriidarii ilaalanii kun ammoo ministeerri sunii fi dippiloomaatonni biyyattii hamileef odeeffannoo gahan maletti akka sossahan taasisan. Amalli dhuunfaa Abiyyis dhageettii dippiloomaasii Itoophiyaa laaffisuu keessatti shoora qaba. Hoogganoota biyyoota ollaa fi fagoo hedduu arrabsuun hamachuu fi sobuun mufachiiseera. Laafinni humna biyyaatii fi laamsha'uun ministeera haajaa alaa fi amala badummaa Abiyyi walitti dabaalamee dhaabbii dippiloomaasii Itoophiyaan Afrikaa fi addunyatti qabdu baay'ee hir'iseera. Gama Eertiraa yoo ilaallu ammoo waggoottan asaanan kana hariiroon dippiloomaasii isaanii fooyya'aa deemuu hubanna. Fooyya'insa kanaaf ammoo shoora guddaa kan taphate Abiyyi mataa isaati. Karaa lamaan. Kan duraa akkuma aangootti dhufeen qoqqobbii Eertiraa irra ture akka ka'uuf dhageettii gaafas qabu fayyadamee gargaare. Kan lammataa ammoo hooggansa Abiyyi jalatti Itoophiyaan jeequmsa keessa seentee humni biyyummaa ishii laaffachuun ilaalchii fi hariiroon biyyoonni hedduu Isaayyaas irratti qaban akka jijjiiramu taasise. Abbaa irree hamaas ta'u biyya ofii tasgabbeessee bulchaa jira jechuu eegalan. Jeequmsa gaanfa Afrikaa fi galaana diimaa borcaa jiru waahila yookaan paartiner ta'ee mul'ate. Kanarraa ka'uun warri dur Itoophiyaa irra goree Eertiraa irratti dhiibbaa gochaa ture hariiroo dippiloomaasii Isaayyaas waliin qaban fooyyeffachaa jiru. Walumaa galatti baroota darban kana dhageettiin dippiloomaasii Itoophiyaa laaffachaa yoo deemu kan Eertiraa ammoo muggeeffamuu duraanii keessaa bahaa firee heddummeeffachaa dhufee jira. Kanaafuu biyyoota lamaan gidduutti lolli yoo ka'e goosni dippiloomaasii akka dur gara Itoophiyaatti kan goru hin ta'u. Kana ammoo ejjennoo biyyoonni gurguddoon walitti olola waraanaa Abiyyi geggeessu irratti ammumaa mul'isan irratti argaas jirra. Fakkeenyaaf Ameerikaa fi Ingiliiziin kan dur Isaayyaas hadheessanii jibban amma Abiyyiin akeekkachiisan. Akkaataa Abiyyi dhimma buufata doonii itti dhiyeesses Itoophiyaa gama dippiloomaasiin kan miidhee fi seenessa Isaayyaasiif kan tumseedha. Waliigalteen Somaalilaandii sun chaartara gamtaa Afrikaa fi seerota addunyaa biroo kan cabse waan tureef Itoophiyaa akka biyya seer dhabeessa yookaan agreesar walabummaa biyyootaa hin kabajinetti akka laallamtu taasise. Amma seenessi gaafiin asab itti dhiyaate itti fufiinsuma alseerummaa fi walabummaa biyya biroo humnaan sarbuu akka ta'etti fudhatamaa jira. Dubbii dippiloomaasii kanarratti gama Misraas irraanfachuu hin qabnu. Yeroo ammaatti shora dubbii baha giddugaleessaa keessatti taphataa jirtuuf jaalummaa bulchiinsa Ameerikaa waliin qabdu irraa kan ka'e dhageettii dippiloomaasii ishii daran guddateedha. Humna dippiloomaasii ishii kana fayyadamuun tumsa Eertiraaf akka oolchitu shakkiin hin jiru. Bu'aa kana ammoo wal dura dhaabbannaa Itoophiyaaf Somaaliyaa kan bara darbee irratti ifatti agarree jirra. Warri Imaaraatis Abiyyiif guusa dippiloomaasii ni ba'u. Garuu ammoo
ammoo yeroo ammaatti humni dippiloomaasii kan Misraattum kan Emiraat caala. Walumaa galatti lolli jedhamu kun yoo dho'e keessattuu gama Itoophiyaan yoo eegalamee fi yoo dheerate dhiibbaan dippiloomaasii gara Itoophiyaan dhufu laafaa akka hin taane hubatamuu qaba. Dubbiin garam deemti? Xiinxala armaan ol irraa ka'uun yeroo ammaatti Itoophiyaan Eertiraa waliin lolatti seenuuf haalli akka hin mijanne arguun ni danda'ama. Abiyyis kana sirrumatti hubata. Waggoota lamaan darbes dhaadannoo ulaa galaanaa doorisa lolaa guddisaa deemus qabatamaan garuu waraanaaf qophaa'aa akka hin jirre akeektuu baay'eetu jira. Miidiyaa irratti dhaadachaa lafa jalaan garuu araaramuuf jaarsummaa ergachaa ture. Haasayuma tibbana paarlaamaa irratti godheenuu biyyoonni garaagaraa akka jidduu seenanii araarsan ifatti waamicha dhiyeesseera. Diraamaan dhaadannoon paarlaamaan sosodaa hamaa keessa seenee haguuguuf kan taasisedha. Garuu ammoo Abiyyi Eertiraa rukutuuf fedhii dhugaa fi qophii dhabus lolli ni hafa jechuu miti. Akkuma namicha osoo waraanuuf hin qophaa'in togorrii luqqifateeti. Duulli ololaa hanga ammaa taasisaa ture carraan lolli dhohuu guyyarraa dabalaa akka deemu taasiseera. Tumsi Eertiraa fi Tigraay qophii waraanaa godhanii jiru. Abiyyi isaan haleeluuf har'a qophii dhabus boru nu rukota jedhanii yaadu. Kanaafuu osoo inni hin qophaa'in waraanicha eegaluu filachuu malu. Keessattuu humni Tigraay haalli lolaas nagaas dhabanii jiraachuu no war no peace status faffaca'uu keessoof isaan saaxileera. Adaduma yeroon dheeratu rakkoon kun daran itti hammaataa deema. Kana hambisuuf dafanii waraanatti seenuuf dirqamu. Tigraayitti lolli eegalamnaan Eertiraanis harkifamtee seenti. Humnoonni alarraa guuza bahanis lolli kun akka dhooyuu fedhu. Gama Abiyyi warri Imaaraat humnoonni Tigraay fi Eertiraa kan mootummaa Suudaan irra goranii humna dafee dhaqqabaa waraanaa jiran sun akka bahaniif qe'ee isaaniitti yookaan Tigraay fi Eertiraa keessatti lolli akka jalqabu barbaadu. Walumaa galattuu ololli lolaa Abiyyi hoo isaa bahe amma sadarkaa ofii fireena qabuufis ta'e of duuba deebisuuf rakkisaa ta'e irra gaheera. Yoo biyyoonni gurguddoon dhiibbaa cimaa godhanii dhaabsaniin alatti lolli waan ooluu miti. Balaan lola kanaa maali? Lolli tokko jalqabuun duratti eenyu akka injifatu lolichi hammam akka dheeratu kasaaraa namaa fi qabeenya irra ga'u tilmaamuu malee onnee guutuun himuun hin danda'amu. Akka Abiyyi dabballoota isaa walitti qabee yoo dubbatutti Isaayyaas ajjeesee waraana Eertiraa facaasee Asab qabatee torbaan lamatti lola goolabee akka galutti dhaadata. Carraan kun ta'uu ni jira garuu dhiphaadha. Lolli hedduu yeroo gabaabaatti goolabamuuf itti seenameet waggootaaf tura. Keessattuu baroota as aanaa kana lolli geggeeffamu guusa hedduu fagoo fi dhiyoorraa waan hirmaachisuuf laayyootti wal injifachuun goolabbiin rakkisaa ta'aa jira. Fakkeenyaaf Raashiyaa Yukureen gaafa weerarte torbaan lamatti xumuruuf itti seente. Kunoo lolli sun waggoota 4 guutuuf deema. Injifannoon mul'atus hin jiru. Abiyyis gaafa lolli Tigraay eegalu torbaan 3tti Maqalee qabatee injifannoo labse. Gammachuun suni garuu hin turre. Lolli waggoota lamaaf itti fufe boodarra araaraan dhaabbate. Har'as deebi'ee dhoof qarrarra gahee jira. Lolli Eertiraa waliin taasifamu kun akka Abiyyi dhaadatu yeroo gabaabaatti goolabamuu baatee dheerannaan kasaaraa guddaan kan Itoophiyaa ta'a. Akkuma armaan olitti lolli kun kan biyyoonni lama qofti wal haleelan hin ta'u. Humnoota riphee loltoota Itoophiyaa waan hirmaachisuuf lola keessos ta'a. Dabalataanis biyyoonni gama lachuuf guuza ta'anii dhufan kallattii fi alkallattiin hirmaatu. Fakkeenyaaf lolli eegallaa wal waraan Suudaan keessa kan Itoophiyaa keessaaf kan Eertiraa walitti gadi dhangala. Kanaafuu lolli Eertiraa fi Itoophiyaa amaloota wal waraansa biyyoota lamaa interstate war kan keessoo yookaan intrastate warii fi kan naannoo regional war qabaata jechuudha. Haala akkasii keessatti humnoonni lola sanitti hirmaatan cufti kasaaraa qabeenyaa fi namaa kan mudatan ta'us balaa hamaaf saaxilamummaa guddaa kan qabu Itoophiyaadha. Wal waraansi keessoo fi kufaatiin dinagdee daran waan hammaatu balaa guututti diigamuu biyyaa nu mudachuu mala. Lola kanaaf sabboonummaa Oromoo akka galteetti fayyadamuuf yaalamaa waan jiruuf akka sabaattis caba hamilee waloo fi daran xuraa'uu maqaam hamaanis nu mudachuu danda'a. Kun xiinxalla kiyya kan hanga beekumsa kiyyaa fi odeeffannoo gurraa qabutti hundaa'edha. Tarii xiinxalli kiyya dogongora Abiyyi akka dhaadateetti Eertiraa fi Tigraay caccabsee Itoophiyaa fuulaa galaanaa banee Oromoonis bara dhufu irratti irreeffata ta'a. Ani garuu yoo danda'ame lola kana sa'a dhumaa tanattis taatu hambisutu waa hundaafuu falan jedhee amana. Yoo hambisuun dadhabame garuu gaagama yeroo lolaatiif sana booda biyyaaf ummata keenyarra ga'uu malu hir'isuuf gamanumaan qophaa'uu barbaachisa. Xiinxalla kana kan barreesse Jawaar Mohaammad, an kan sagaleen dubbise Siraay Sabaati.